Isin girri isaan jaaniibi. Gir jenneetummaa mootummaa dhaabbannoo maan sodaatina. Isin culullee nuun jaaniibi. Isin cululleemi. Maqaa bareedaa bar. Culullee waan taaneef hattuuta korojoo seentu. Hut gooneetti fiidha jechuudha. My God. Tagoota barsiisuuf bashannansiisoo ta'an argachuu barbaadan chaanaalii keenya jedhu kana sabiskiraayib gochuu dandeessu. No, no, no. No, no, no. Apple. Apple. B for ball. C for coconut. C for coconut. Coconut. Put my cherry on top, put my cherry on top. Put my cherry on top, put my cherry on top. Oh no! Come on over in my direction! So thankful for that! It's such a blessing, yeah! Okay, you like it when I get aggressive. No, 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 no. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. One, two, three, go! I can't do that, like pushing my arm. Oh my God! I just broke my arm. Oh my God! Oh my God! 你他妈天天打麻将，你死出去就别回来啊！哎，老妹儿别生气，给我坐会儿来。哎呦我的妈，这一天我这他妈啥气呀？搁这块儿。这个两个。 Take my hand, stop, to find the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing
you got the yummy, 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 yummy. Yeah, you got the yummy. Ah! Want you to make me feel. Mana hidhaadhaaf kun? Mana kun baay'ee maaliif? Ati maaf na dhoksitee dhaam kun hundumtuu yeroo ta'u eessa turte? Bilbila kan biraa barbaadinatti hin bilbiltu anatti. Annan sirree isaa dhiisate. Ati sirreessuu kana maal sadarkaa irratti adabtuu dhiisate. Kottu ta'e. Itti dhimaa duwwaa kun taane tarkaanfii biraa keessa nu seensisa. Tarkaanfii iyyachuu dandeessaa mati dhattee? Maali jettaa? Maal jechuun? Akka guyyaa tokko mana kana keessa qulqulluu hin danda'u. Akka horiitti amma jiraattaadhaama. Inni istuwaati walii kun hin danda'ama. Al tokko na dhaggeeffadhati. Firoonni ishee, maatiin ishee, namoonni ishee itti dhiyaatan hundinuu namoota ciccimoo namoota jajjabu as keessatti dhufanii na sodaachisan. Ittalatti hiriyyaan ati maaf anatti himtuudha. Nama kan biraa yoo dhiiste anatti maaf himtu. Inni dhufteeti itti himtanii. Itti himamaa inni waan kan biraa keessa. Ati itti himta. Waan kan biraa keessa ati itti himuu qabda. Ati iyyuu itti himi. Ana wajjinas keessa bultu, ana wajjin achi keessa bultus. In sirrata waan sirra nan jiru waan jiru itti fakkaatinatti. In sirra itti himna. Ishees tarkaanfii biraa keessas seenuu dandeessaaf salphaadha. Ati nama harka hin qabdu miila hin qabdu ofirraa hin deebistu yoo xinnaate illee jala mimmiliktooti. Gammachuu miti ati nama kan biraadhaan. Maaltu beekanii? Karaarraa nama meeqa qabdee reebaa namni turte maayinati akkas taatu sa'aatii kana maal turte? Qulqullee. Adabaan mana hidhaa keessa jira. Namni gaa'ela keessa jira. Attamitti namni ofii isaatiin mana hidhaa keessa hin ta'a. Isa iyyuu guyyaa hundaa reebama. Ciccitaa. Namni kun tokko. Maali moo balleessiteeti? Waanuma tokko bilbilamee durba taanaan sa'aatii 24 guutuun hidhamee bishaan gadi. Amma sa'aatii xiqqoo ishee guyyaadhaa dhufeennaan ibsaadhaan argitettee iddoon ammas inni agarsiise. Achi keessatti sa'aatii meeqa guutuu torshinii na gochaa bulti. Kanatti amma torshinii ta'ee jireenyi waan rabu. Arraba isaayyuu hin jalliste torchii na goote. Torchii. Adagaan akkasii isin irra hin bu'ina. Ammanitti maamalatti. Amma ati naa dhiisate. Ammaa dhuftu. Timtu. Itti himtanii dheessisu. Ati firan qabdu ati nama qabdu. Dhufaarti. Coolluma itti eegabeeri. Bareedduu. Dhuftee akkana gaannu. Nagaadhanii. Maal haasofna takka gaafa ilaaltu kun dibbeesitti fakkaataa natti ol baatee gadi baatee reebdu. Ana wajjin jiraattaa isaa wajjin hoo? Ilaala ilmi dhiiraa waanuma fedhe yoo ta'e akkas hin godhamu. Dhageessee dhagaa jirtamti hin godhamu akkas. Itti mattee? Maali mattee maa? Itti machuu miti. Manni dukkanaamee mana dukkanaa keessa. Shaaworii lafa namni sa'aatii 24 maal jechuudha kun? Asasitti agarsiifattee? Akkasii? Isa miti mana dhala namaati miti gadi galagalchanii fannisanii reeboo jechuun maal jechuudha? Haasaama keessaa. Isa duwwaa miti. Calleedhati dhiisi. Waan arginu arginu calleedhati. Akkamittiin ati maal firan qabu nama qabu itteetu nati bishaan keessa guyyaa tokko guutuu tortorsiitu mucaa. Yoodhuma firan ilma dhiiraati. Abbaa manaatiin yoo waan fedhate akkamitti reebama. Kabaja laaffuu fedha. Maal taatuun kanaan dura dhufee argeera ta'an kana. Ani tun gaafa jedha keessanii arge galgalan fuudhee deemaa siin jedhama. Maal akka buufaatti reebdeta si gadi. Imberree nama akkamii akkanatti imberree jechuudha mati kanaan dura kanaaf. An mijatee fi diimateen seeman. Maal eessaan aduun argatu mucaan kun isin argeen aduu argeedhe. Waan kan biraa miti. Kana booda qubatti buusuu miti. Reebuun waan kan biraadha. Akkasumatti sagalee majabaatti dubbattee jennaan nu wajjin isaa wajjin miti kana booda. Naan akkasii ofirraan deebistu ati. Ati ilma dhiiraati. Biyya seerri keessa jiru akkamitti abbaa manaatiin yoo waan fedhate akkamitti akkasitti hidhamee reebamaa maal jechuudha. Isa iyyuu mana dukkanaa keessa. Abbaa manaadha? Maal argatee fuuteti?
Nunni tokkuma nuti wal caaluun irra abbaa manaa haadha manaa waan ta'eef hin jiru. Hundi keenya tokkuma dabaree taana. Arraba akkasii kanatu kun akka adurree mana keessa naannessee sireebsisa si. Kana boodaatti quba kee itti buusiiti. Ana wajjin haasuuf qubatti buusuun. Sagalee ma guddaa ol kaasii isatti dubbadhu ati kan duwwaadha. Sagalee ma ol kaasiiti isatti dubbadhu maal akka ta'u argina wajjin. Na sodaachisuu keedha jechuudha. Maal sirrii isaasitti maara. Sodaachisuu miti. Sodaatiitti caalu dhufuu danda'a. Sarrayyuu. Wanti caalu dhufuu danda'a. Akka qorraa maalii siiteeti kan bishaan keessa keessee daqiiqaa meeqaan jijjiirtu. Isaa rakkoo qabu. Calleedhaati. Calli jedhi situ mataara nu baasin. Kana hundumtuu iyyuu balleessaa keessaa sitti. Itti machuu keedha. Kun waan mana dukkanaa keessatti maaliif hiitaadha man? Mana dukkanaa keessatti maaliif hiita? Maal harkaaf miillee sagantamittu isinii? Kana booddee tarkaanfii miti ittaa dubbattu waan an godhu nan godhaan. Anaa wajjin. Anaan. Ati dhiisi sagalee ol kaasiiti itti dhiisa. Ana na wayyaa. Ati afaanuma kee walitti qabii. Qoy naannoo sodaachisuu keedhaati. Maal? Har'uma si sirreessee deemuu barbaada. Yookiin fudhannee deemuu. Na sirreessitu jechuudha. Na sirreessitanii deemtu. Mana keenya sirreessitanii. Asii walitti naasa'ina naa. Natti naasa'ina asii olii siin jedhamu. Tasgabbaa'eeti. Ani waan hundumaa na sirreessaa tasgabbaa'e. Kana booda garuu akkamitti mucaa dhiiraa reebamaadha? Biyya kamitti argite? ani akkamitti midhaan jedhee taa'eera. Maaliif? Biyya kamiin argite? Akkamitti reebamaadha? Reebamu miti mucaan dhiiraa. Maaliif reebama? Maal jechuudha? Maaliif reebama? Naasoof naasiin jedheera. Maal? Rakkoon hin jiru. Naasoof. Hundasaayyuu. Jechuun reebamu jechuun. Naasoftanii ree. Kuma silaa. Reebamusi reebamu garuu hin du'amu mucaan kun sirka. Inni lama simatu maqaan badamu. Ani immoo maqaan kee akka badu barbaada. Jalli masaatu nu kanarra buuse. Anaaf naa yaadaa jirtaa jechuudha. Siyaaduutu hin taane reebamuun sirriidhuma ta'ee garuu sirrii matti reeba. Kanaan dura jireenya hamaa jiraataa ture bituu si bira dhufe baay'ee. Eenyutu sirreessa jedhu yaaddaa turreetu rabbi immoo kun ofii si harka buuse. Isa sirreessuudha malee. Kan sadii harka isaas akkasittiitu jabeessa. Dudduuba walitti hiiteennaan dabbata nama malee sirratu malee jallina inni baatee dhufe immoo mana kana keessatti sireebatu utuu turreebne ta'e si maan siree bala akkasitti. Waan si gargaaru yoo jiraate immoo natti si qabu yoo ta'e wal gargaarri bakkee ulee waan asii fidee dhufu yoo jiraate Amma yoo deemtan. kanaafiyyuu areebamu. Biyya eessaatti haadha manaatti asii olaa ture. Akka manaan kabaja qabdu. Sammuu keessa doomaa kana nama attamitti wajjin jiraatte si wajjin. akkam dubbataa sayyuu. Attamitti si haasofsiisa. Akkasii nyaata sayyuu ta'e harraba kee kun si nyaataa si cicciriinaan si jedhama. Boollatti gadi si hagalchuu jira. Dhiifama. Boollatti gadi si hagalchu. Waan tokko naasee. As wal namatti naaseenati. Kana mee hin dandeesse wajjin jiraatte. Utuu ana ta'e moo guyyaa jalqabaa koo godhee lafa buusa. Ati hin dandeesse. Cal jedhi. Hin deemne. Jedhaan kee qabda. Eessa rattu? Ani nan ariifadha. Taa gadi. Taa'etti taa. Eessa deemtu? Maalitti ariifattu? Anoo lafa maal eessa naga takka tattaafadhee man deema. Nan ariifadhaan xinnoo lafa naquun qaba. Ingaamaa siin jedheera. Dhugaa taa'e. Amma seenaa. Gadaa jedheera. Seenaan qaba erga isheen hojjette seenaa. Egaa hin ariifannee dafnee bituu murree baana. Seenaa kana. Dhugaa. Maaf keessatti? Siinan jira. Maal ani moo'issan si jalaadha kan Maaf hafte qottuu siin jechaan dura sitti miidha. Olgaloo iyyaa. Har'as waraqaa tokko naaf finne yoom dogoggora kee irraa bartaati. Siinee jira.
Barakatan irraa dubbisun Chiina fuudhi. Barakatan irraa dubbisun haa fuudhi. Kan keessa ammaa kanaaf fonqolcha mootummaadhaan itti gaafatamte. Kabajamtoota sabaaf sablammoota akkasumas uummattoota biyya keenyaa hundumaaf baga bacaqii gannaa dukkana sodaachisaa sana keessa dabartanii booqa birraa bara haaraa kana nagaan geessan. Aniif mootummaan ani geggeessaa jiru kun baga geessanii isiniin jechuu barbaanna. Baraaf murtuttee gad jedhanii jala darbu akkuma jedhamu bara darbe keessa namootni gadi jechuu dadhaban hin dhaabbanne malee jedhan murtutteedhaan rukutamanii barichaa wajjin darbanii jiru. Warri gadi jenne warri akka baraatti bulla jenne ceenee 2013 geenyee jirra. Kanaaf irra deebi'een akka nama biyya kana geggeessu tokkotti baga geessanii baga geenyee jechuun barbaada. Kana yeroon jedhu warri barana murtuttisaa ba'e bara dhuftus akkasuma murtuttisaa ba'a jechuu koo miti. Asiisa murtuttifamuu achiisa murtuttifamuu inni murtuttisus murtutteedhaan dhaamuun isaaniif. Dhimma biraadhaan bara 2012 keessa rakkoo gurguddoon biyya keenya mudatanii jiran inni jalqabaa akka addunyaatti balaan mudatee dhukkuba vaayirasii kooroonaa. Miidhaa dhukkuba vaayirasii kooroonaa kana hir'isuudhaaf halkanii guyyaa yoo hojjenne illee sababa dhukkuba kanaatiin lubbuuleen 600 biyya keenya keessatti darbanii jiru. Biyyoo nyaadhati. 601 taatee gaariidha. Kanaaf lubbuuwwan darbe hundumaaf gadda natti dhaga'ame akka nama biyya kana geggeessu tokkotti baay'ee gadi fagoodha. Akkuma beekamu geggeessaa biyyaa yeroo an ta'u namni yeroo lubbuun isaa darbu gaddee geggeessuurraan kan hafe waan an godhu hin jiru. Sana qofaa miti. Dhukkuba kooroonaa kanaan ala nageenyi naannoo keenyatti waan dhibeef lubbuuwwan qaqqaalii hedduu dhabnee jirra. Of qabime. Tusii lafatti naa dabalanii. Lammiin keenya tokkoon isaa nagaan akka ba'ee galuuf waadaa irra deebiin isiniif gala. Lubbuuwwan qaqqaalii darbaniif garuu siidaa yaadannoo dhaabuun ala wanta gochuu danda'u hin jiru. Kana qofaa miti. Namoota nuyi jaallannu namoota akka sabaatti akka qaroo keenyaatti ilaallu bifa suukanneessaa ta'een dhabneetu jirra. Maala nama raadheen deemuuf jedha maalan godha. Please al tokko uummata wajjin naasaarra jira. Hodhu kana qabu. Kas. Fuudhi. Dhageessitee gatteetta? Boo'icha kee kana maal akkan godhu hin beeku. Dabalataan biyya keenyaan alas biyya Libaanoonitti
dhawiinsa uumameen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Sana qofaa utuu hin taane biyya Ameerikaatti lammiin gurraachi George Floyd bifa suukkanneessaa ta'een ajjeefamee jira. Sirraa galee maalan godha bara taayitaa gootti akkasumatti qoosa. Amma gara dhimma warra du'anii keessaa baanee gara biqiltuu dhaabuutti yeroo ceenu bara kana akka biyya keenyaatti biqiltuuwwan biiliyoonaan lakkaa'aman dhaabuu dandeenyee jiru. Iddoowwan biqiltuu itti dhaabaman kunis magaalaa keessa, magaalaa ala, iddoo adda addaati. Caasaan keenya gubbaadhaa hamma godaatti sadarkaa sadarkaadhaan biqiltuu dhaabuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Akkasumas uummati biyya keenyaa garaagarummaa siyaasaaf, garaagarummaa koorniyaa, garaagarummaa saalaa, garaagarummaa umurii hundumaa dhiistanii biyya keenya magariisa gochuuf anaa wajjin waan rakkattaniif biqiltuu waan anaaf dhaabdaniif baay'ee isin galateeffadha. Dogoggorri iddoo tokko tokkotti uumame lammata akka irra deebi'ee hin uumamne garuu asumaan akeekkachiisuun barbaada. Daa'imni bakka inni itti taphatu biqiltuun dhaabbachuun irra hin jiraatu. Daa'immanni keenya mukarra taphatu moo bishaan irra taphatu? Sana qofaa miti xiyyaarri eessaa qubatu? Mukarraa qubatu moo lafarra qubatu? Dargaggeessi keenya eessatti mana ijaarrata? Mukarratti ijaarratu moo lafarratti ijaarratu? Biqiltuu dhaabuun gaarii ta'etu jiru iddoowwan barbaachisoo dhala namaaf barbaachisan hambisuun caasaa gara gadii irraan eegama. Nu bira rakkoon hin jiru. Dabalataan informationii nu qaqqabeen namoonni mana barumsaa cufame keessatti horii horsiisaa jirtan jirtu. Koronaa kun darbee ijoolleen mana barumsaatti gaafa deebi'an horsiisa lukkuu barsiisuuf moo hanqaaquu irratti baratu moo maalidha wanti kun? I am sorry. I am sorry. Waan ta'eef yoo callisnes yoo dubbachuu baannes inuma jirra. Haalli kana dura ture garuu abadan deebi'ee hin jiraatu. Lammiiwwan keenya bakka garaagaraa jirtan wanti dur ture akka deebi'een dhaabbanneef keessaas alaas irraas jalaas nu bira dhaabbachuutu isinirra jiraata. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechaa jira. Biqiltuuwwan dhaabne kanneen bishaan obaasuun dagatamuu qabu. Anumaaf iyyuu bishaan naaf fidi. Bishaan naaf fidi. Bishaan naaf fidi waan dhugaa. Nagaraaruuf moo nagaggeessuuf attuma iddootti ana hunda barbaada sila siini ammani sattaan ibsa kennutti si gurgureera kaa'e kana kaa'e waa'ee dimookiraasii isa kaa'eetu isa gara fuudhu
gara dhumaatti bara 2013 keessa dhaamsa guddaan saba keenyaaf uummata keenyaaf dabarsuu barbaadu keessumaa namoota saba keenyaaf uummata keenyaaf ija taatan sammuudhaan yaadaan geggeessitan teenyee hamari'an teenyee hin mari'annu taanaan dhaabbannees mari'achuu dandeenya dhaabbannee hin mari'annu taanaan garuu wal ciibsinee warri kaan irratti mari'atu kanaaf iyyuu bara dhufaa jiru kanatti namni badii qabu kamiyyuu anarraa jalqabee tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'utu irra jiraata. Gadi deebisi waggaa guutuutti qabaa baata. Kanaaf iyyuu baga ayyaana kanaan isin ga'e jechaa barri 2013 yeroon itti nagaaf tasgabbiin uummata keenyaaf saba keenyaaf itti ta'u yeroon itti haati abbaan dhala isaa haala hin taaneen dhabee gaddu boo'u itti hafu yeroo itti uummati keenya nagaa argatu yeroo itti gammachuudhaan jiraannu akka ta'u anis nan hojjedhaa warri kaanis hojjedhaa hin hojjennu taanaan garuu bara 2014tti abbaan hin hojjenne kaardii uummataan akka inni fonqolchamu asumaan waadaa seenuun barbaada. Kana yeroon jedhu yeroo hundumaayyuu filannoo keessan akkan ta'e hin daganne. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa, saba jaalalaa, saba nagaa, saba hammatu, saba hammaatus waan ta'eef abadan akka darbetti itti fufuun hin jiraatu. Rabbi saba keenya, uummata keenya, dachee keenya haa eebbisu. Ulfaadhaa. Nu beektu laatame. Anaan nu beektanii. Naannoo nan beektanii. Nu beektanii jennu kan nu beekneef garuu. Har'a of ibsinaa hunduu nu haa baruu. Akkuma nu ilaaltanii nu lachanii qaqallooma magaalaa. Koosaaf taphni keenya nadhii dammaa caalaa. Keessi magaalatus fuulli magaalatus keessi adii akka jirbi. Godina Wallagga Lixaa bakki dhaloota keenya Gimbii. Amma laga xaafoodha. Yoo nu gaafattan immoo birreen ta'in malee xatan bennu hin bii. Ani akkuma isin agartanii qal'aa akka arbaa. Ani immoo gabaabduudha meetira 5 irra taakkuu 2 darba. Ani hiyyeessa akka Biilgeet. Ani immoo dabeessa akka Wiingeet. Amala keenya keessaa kan nu gammachiisu. Kolfinaan boosisuu boonyaa kolfisiisu. Dhibee keenya guddaan kan nu sodaachisu. Dhugaadha pitaatii keenya badaa biddeen nu nyaachisu. Yoo ma nyaanne jennee dhuma rakkanne. Yoo xibsii 4-5 walirra tajajannee. Aannan joogii 2 yoo itti dabalannee. Akkuma isaatti ittuma rakkanne. Rakkoo biraan qabnu kanaaf kakallannee. Kanaaf kakallannee. Qoosaaf walaloo beeksisa adda addaa yoo nu barbaaddanii. Kaardii qarshii bituu sassattanii. Miis kooliin godhina waa deebiin argattanii. Sababa miis koolii rakkina kolbaakeef sababa miis koolii. Gatiin kaardii ja'a ta'e humnaa olii. Kanumaaf ofirraa qofna moobaayilii. Nu argachuu feenaan nu godha iimeelii. Adresiin keenya www.oromia. Oh, we forgot. Really, you forgot? Thank you. Arra ayyaana waggaan ittiin oola waan narraa liqeeffatte sana naa deebisi. Birrii keessan nan liqeeffadhe. Dhabuu kootiin immoo siif kennuuf immoo xinnoo isheetti. Amma waan ta'u sitti badhu. Rakkina akka odeessitu hin barbaadu arri guyyaa ayyaana waggaatti ayyaanan ittiin oola naaf kenni gaafa sana siifan deebisattee naf kaafadhu. Ishii waan tokko kanaa socho'aa kenna. Maal haasoftamu?
komike wallalle barina gala oso banki ke samamsi dala brike balesirani beka nasadin argadumo sirga way malakasun watu jira namba yena hube watu jira wana binkabatu watu jira na arse na hube watu jira torbarro biyo kan kidame sifan kenna manasiwame sicho bilbila kisnan kasa Black list jala simbasa Koma naragabra Silada Kenite matabra Silada Koma nibatini Silada Purna nawatini Silada Duran balesera Silada Amma chalesera Silada Watu jira Kuya yanoga Baratuni yo Nan Ayatu targa Ayanani sinarga Karena punya yang nogat tiga. Akadar benar kenyang malfakata. Sakana, alu dawe di obaga bani. Semua masani, semua artistik yang kau jom tu karena fude remix yo. Kini rada ini beri cura lah. Tak gara bagian tu debut. Wadu itu ni. Guya yang nogat kau fas. Guya undu mayu. Sabni kami yu ada fakta malasati kau. Ada sebab kau. Amma mu gara fit eti yero olbe. Amma han urre mulatuti. Kan shamarranii keessumaa baay'ee kan nama jibbisiisu kan dhiira dargaggoota fageenyaas sobanii qabattoo ofirraa gadi laaffisanii gadi butanii waan akkasii kan taajabne irratti waan hojjenne sirba jaallatamaa baay'ee gurra namaa keessa jiru. Kan artist kabajamtu Aloo Daawwee irratti kan hojjennetu jira. Mee sitti agarsiisu. Pam 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 da 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 pam 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 da 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 Ake uffata keessanii aadaa keenyarraa gargari akkasii waan gadhee dhufaa lakkisa yaa shamarranii ake uffata keessanii aadaa keenyarraa gargari akkasii waan gadhee dhufaa lakkisa yaa shamarranii Ada baranji daawwattee uffachuu ciccittuu surre wandaaboo samii dagachuu kan sirraan turre gariin akka yaadanitti dargaggootatu jeeqama lakkeen isaa yaabbolagoo kana rabbi nu dheekama fedhii keeti barmirga qabdaa waliif ni galla Qorraaf hin tolu hin mul'isina tafaafan dura gaajjalla. Akki uffannaa keessanii aadaa keenyarraa gargari akkasii waan gadhee dhufaa dargaggoo warra raapparii. Raapii jettee hoo dadhabdee mataa sirratti qorqonda waan hiikni isaa siif hin gallee amma timaaf of sosobda. Kalau besuni tinjire margono surre babala sanupa tinggal tabe rarati surre jajala baribane alka walaka manati gala pam 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 warra bintane majirana koridala amma jolle akkanatti nuti tolle nuti saada guddaa qabna biyyi keenya iyyuu galkaala seenaa nurraa qabdi yeroo kana. Tan